Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootti ni amanna. Ameen. Nagaa faraarree jaalallee Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Nagaa kootii galata Waaqayyoo. Har'a immoo bifa dubbisaatiin yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e mata duree ibsituu kiristaanummaa jedhu jalatti isiniifan dubbisaa wajjiniin dhaggeeffannee ergaa dubbii kanaa beekuu dandeenya, baruus dandeenya, ittis jiraachuu dandeenya jechuudha. Kiristaanummaan maal akka ta'e, hiikni isaas immoo maal akka ta'e wajjiniin ilaalla dubbisa kana keessatti jechuudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya wajjiniin ta'uun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Ibsituu kiristaanummaa. Ibsituu kiristaanummaa. Kiristinnaa jechuun jecha Giriikii dhiifamaatii Waaqayyo. Kiristinnaa jechuun jecha Giriikii kiristaanos jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaas kan Kiristoos ta'uu jechuudha. Hiikni isaas kan Kiristoos ta'uu jechuudha. Kiristinnaan namoonni jaalala Waaqayyootiin harkifamanii Waaqa isaanii beekanii boqonnaa barbaadanii seeraa fi ajaja isaatiin jabaatanii jiraachuuf jecha fedhii addunyaarraa adda bahanii jireenya jiraatanidha. Kanas Kiristoos kan jaallatu duuka bu'aanii Yohaannis akkas jedhee biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhamina. Namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame Waaqayyo Abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaas, jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa ba'a malee Abbaa bira hin ba'u. Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu hin darba. Namni fedha Waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan hin jiraata. Yohaannis 1:2-15 Kanaaf kiristaanni tokko jireenya kiristaanummaa jiraachuu fi wantoota armaan gadii kana beekuu fi raawwachuu kan qabudha. Inni tokkoffaan Waaqayyo beekuu mata duree jedhudha. Waaqayyo beekuun faayidaa baay'ee qaba. Isaanis jireenya hiika qabu namaaf kenna. Jireenya Abrahaamii fi Saaraa kan akka Haannaa fi Iyyaaqeemii namaaf kenna. Seenaa namaa jijjiira. Kanas hattuu kan ture, arjaa kan nama ajjeesu, kan namaa fi lubbuu isaa kennu, sagaagalaa kan ture, durba sirbaa kan ture, faarfataa kan ture, dura sirbaa kan ture, faarfataa kan ture, faarfataa ta'a. Kanaaf seenaan qulqulluu Phaawulos ragaadha. 2. Amantaan guddachuu. Namoota baay'eetu kiristaana jedhama, garuu namoota muraasa qofatu ogummaadhaan deebi'a. Amantaan waan abdatan dhugumaan hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Sababiin amantii fi Waaqayyo biraa namoota bara duriitii fi dhugaa bahameeraaf. Waaqnii fi biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumamanii amantiidhaan ni hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Abeelii amantiidhaan aarsaa isaa kan Qaayeliin irra caalu Waaqayyoof dhiheesse. Waaqayyo kennaa isaa fudhatee isaa fi dhugaa baheera. Abeelii amantii isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa bahameeraafi. Inni hin du'e garuu karaa amantii isaatiin amma iyyuu dubbachaa jira. Ibroota 11:1-5. Inni sadaffaan hayyama Waaqayyootiin jiraachuu. Kan jedhu Waaqayyoo kanaan ani ofii fi yaadu caalaa anaaf yaada jedhanii amanuudha. Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu hin darba.
namni fedha waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan hin jiraata. Yohannis 1:2-17. Inni afuraffaan waaqayyo fakkaachuu. Fedhii foonii dhiisnee fedha lubbuu raawwachuudhaan waaqayyoon fakkaachuu qabna. Qulqulluun Phaawulos ani akkan Kiristoosin fakkaadhe isin immoo ana fakkaadhaa jedhee barsiise. Dhiifama maatii waaqayyoo jedhee barsiise. Tokkoffaa Qorontos 11:1 fedhii lubbuu. Galaatiyaa 5:18-25. Ijji hojii hafuurawaa immoo jaalalaa, gammachuu, nagaa, obsaa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwaa isaa fedha isaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuurawwaatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. 5ffaa jaalala waliifii qabaachuu qabna. Jalqabnii fi xumurri kiristaanaa jaalala. Sababiin isaa jaalala kan hin qabne waaqayyo hin beeku. Waaqayyo jaalala waan ta'eef muchoota koo jaalalli kan waaqayyo waan ta'eef kottaa wal hin jaallanna. Namni jaallatu hundinuu mucaa waaqayyooti. Waaqayyos hin beeka. Tokkoffaa Yohannis 4:7. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan jabaatanii hin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Tokkoffaa Qorontos 13:13. Gidiraa fannoorraa qooddachuu. Fannoorraa waaqayyo hojii isaa xumuree kanas haadha isaa haadha godhee nuuf kennee laatee foonii fi dhiiga isaa nyaataa fi dhugaatii bara baraa godhee nuuf kennee nutis isa kana hirmaachuu qabna. Eenyu illee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasa. Foon koo dhuguma nyaata, dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraata. Anis isa keessa nan jiraadha. Yohannis 6:54. Kan nu gorsee, kan nu barsiise maqaa Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqa Hafuura Qulqulluu kan eebbifamee kan qulqullaa'ee nuuf haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaata fannoo isaatiif haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Waa'ee ibsituu kiristaanummaa mata duree jedhu jalatti dubbii ijoo fi dubbii gorfamuu qabamuuf dhagahuu qabnuuf itti jiraachuu qabnu ijoo kan ta'an keessaa wajjiniin dhageenye. Galanni Waaqayyoof haa ta'u kan itti jiraannee firii 30-60 oomishne hojjetaa mana isaa dhaaltuu mootummaa isaa ittiin taane gonfoo jireenyaa ishee bara baraa ishee samii akka ittiin dhaallu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Dhuguma dubbachuuf namni kiristaanni tokko kana hin qaba taanaan jireenya bara baraa hin argata. Kana hin beeka taanaan jireenya bara baraa hin argata. Baay'een keenyaan barannaa hin dhageenya garuu hojii keenyaan immoo jireenyi keenya duwwaadha. Waaqayyo laphee hundumatti beekee itti jiraatee hubatee itti deddeebi'u akka nuuf kennu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo sana eebbisu, Waaqayyo sin faana ta'u. Waaqni abbaan guyyaa irraa hunduma keenya eebbisu. Ulfaadhaa eebbifamaa. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.